السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربي خينيا قلني هاقو يرو أما جرخنا ربي سبحانه وتعالى نلافسي من ربي خيستي واي أمنتي واو دين لالتي سرتي شرا أسي ولد دفوخنا ربي نكون بغلتهم فنا الحمد لله. obboleeyyan keenya warra haala kana nuu mijjeeysanii tattaaffii irra godhanii akka guyyaan irraa hun ta'u tattaaffii godhan hunda keessanuu rabbi jazaa isinii haa kafalu jecha ijoollota keenya dargaggoota qeyroo kana waliin waa'ee khayriidha insha allahu ta'aalaa hamma yeroon teenya geessutti waan takka takka wal yaadachiisuuf jibbaata godha. alhamdulillah wanni haasawni amma hanga ta'ellee ta'u wajji haasawnu amantiin islaamaa waa'ee dargaggootaa ilaalchisee dhaamsi isiin qabdu maal akka fakkaatullee ilaaluu feena insha allahu ta'aalaa. gurra dura qalbiin akkana wajji jiraattan asumaanu isni afeera. hadiisni haasawni dargaggoonni ummata tokko keessatti ummata tokkoof ummatuma abbaa fedheetiif ummatuma tokko ka guddina barbaadeef ummatuma tokko ka jireenya barbaade ummatuma tokko ka sagantaa takka itti fufuu barbaade hundaaf dargaggeessi murteessaadha. lafee duydaati jaaniini namni lafeen duydaa isaa fayyaa qabdu akka gaarii sossa'uu danda'a. namni lafeen duyda isaa cabxe immoo yoo fayyaa dhabdee sossa'uu hin danda'u jechuudha. dargaggeessi hawaasa tokko hokkolee jechuun hawaasni tokko hokkolee jechuudha. dargaggoonni hawaasa tokko milkaa'e jechuun hawaasni sun milkaa'e jechuudha. namni guddina ummata tokko ilaaluu fedhe ummanni kun har'alleef yeroodhaaf haa milkaa'ullee baatu yeroo kanaaf akkaataa jiru hunda keessattillee dadhabaa haa ta'u yoonii fi dargaggoonni isaa waan guddinaa waan ulfinaa waan fuulduraa abdii qabaate ummanni sun numa ka'aa jedhan hanga fedhellee ta'u. ummanni tokko hamma fedhellee haa guddatu hamma fedhellee ji'a jala haa jiraatu yoo dargaggoonni isaa waan irraa gadii yaaduu eegale guyyaa tokko jarri sun kufumaaf ta'aa jedhan bakka hamma fedhellee fagoo jiraatu. idan hawaasa tokko keessatti qaamni akkanaa ka dargaggoo kun hawaasa tokkoof milkaa'insi jara kanaa milkaa'insa hawaasa tokkooti. fashalli ilmaan kanaa dargaggoota kanaa fashala abboota hawaasaati jechuudha. gizuma hundaa'u akkana jedhaniin gizuma hundaa'u zamanuma dabree fi zamanuma ganaa dhufu hunda keessatti dargaggoonni akkana turan ummata tokkoof lafee duydaa tahanii warra isaan ummata san utubu tahanii waan ummanni sun itti haajamu yeroo saniif yeroo dabartees haa ta'u ganallee yeroo dhuftu keessatti waan bareedduu abboota irraa dhaalanii ilmaanitti dabarsanii diin hawaasa tokkollee akkuma amantittillee diin qooda guddaadhaan qabanii warri tattaaffii irra godhaa turan dargaggoodha ture. akka islaamummattillee yoo fudhanne as deemnee amantiin islaamaa ka ittiin gargaaramte amantiin islaamaa ka ittiin lafa gadhaabbachuu dandeesse sababa dargaggoota kanaati jechuudha. siiraa keessatti nabiin keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasarani ashababu hiina khadhalani alshuyuukh dargaggootaan na gargaare dargaggootaan na tindhise yeroo manguddoon na xiqqeessite keetii jedhan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. yeroo manguddoonni na xiqqeessan yoo manguddoonni na dura dhaabbatan keeti dargaggoonni na gargaaree jee jechuutu siiraa keessa jira duuba. gaafa dura nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam amantii fajriin islaamaa bariisan islaamaa gaafa biyya makkaatiin dura dhalatte san bariisan islaamaa baate san namni daddaffitti waan san qeebale keessa tokko dargaggo Aliyyu ibn Abi Xaalib faajaniin nama dargaggeessaa ture duuba. Khadiija Zeydi Aliyyu ibn Abi Xaalib Abi Bakr Siddiq jarri kuni akka jaarsa biyyatti akka dubartitti akka dargaggoota biyyatti yoo laalle jaarsa biyyaa naggaadee cimaa ture abbaan Bakrii duuba. Khadiijaan nama hawaasa san keessatti osoo nabiin isiin fuudhin dura alayhi salaatu wassalaam durattuu hawaasa san keessatti beekamtii qabu nama hujii hojjetu nama naggadu turte. afaan dirree dhawaa yoo beeytan sharshaarii jedhaniini
adeeroo kiyyaa beeka sharshaarii turte jechuun nama maasha Allah maallaqa dalagu jechuu ta'e duuba warra kanaatu islaamummaa dhoggo dura dhuftu abbaan bakrii jaarsi biyyaa naggaadeen biyyaa dhagayamaa haqabu sun amanee khadiija zaydi jedhanii nabii keenya guddifate alayhi salaatu wassalaam manuma nabii keessa nama guddate Ali ibn Abi Talib jara kana kamtu dura islaama wejanii adda baasuu dadhaban ulamaa'iin duuba warri seenaa katabudu jara afran amma lakkoynu kana kamtu dura islaama wee khadiija moo Abi Bakri dura islaama wee Abi Bakri moo Ali dura islaama wee jarri khuni dargaggeessaa keessa jira manguddoo jira dubartii jira zaydin kuni warra yeroo saniif gabroota jedhanii dur namni akkuma namni adiin kun nama bitaa ture ni beeytaami akkuma kanatti haalli kuni ijoollee san namatti godhe dhiifama akkanaan amna wajji deemuu dandeenyu gabroota jedhanii warri dur namni wallaalan wal bitee wal gurguree namni biyya kana biyya dhihaatan hunda guute namni gurraachi duuba gurguramee kunis duuba ani magaalaa itti gurguraa turan arge osoon deemuu magaalaa gurraachi itti gurguran tahaawiltiin bira dhaabbatu jaldaaba akka jaldaaba loonii dallawatti ijaaramee jira waan wayyaa bakka san hin balleeysine osoon deemuu irra dhaabbadhe duuba yeroo san keessatti zaydiin kun akkas ture khadiijaatu magaalaa makkaati adeerran siidhaa gabroota jedhanii ijoollee dargaggoota hedduu magaalaa fidan adeerran sanii walitti qabanii fidanii khootoo keessaa filadhu ijoollee sana keessaa tokko fudhadhu jedhaniin zaydii kana fudhatte isiin duuba hoggaa nabii heerumte zaydii kana nabii kennite sallallahu alaihi wasallam kennaa kenniteef nabiin bilisoomse ilma godhate ilma moggaasuu waan jenne beeytanii moggaase nabiin sallallahu alaihi wasallam zaydii muhammad jedhamee beekamaa ture mana nabii keessa gala alaihi salaatu wassalaam booda zamanni hoggaa ture nabiin nabiyyii ta'e firri isaa barbaada dhufe duuba odeeffatanii mucaan keessa makka jiraa dhaganii firri dhufan adeerran abbaan dhufanii as ta'an mucaa kanaatu keenya kanaaf dhufne muhammad janiini keeysani mucaan maarree akkatti isinittiin kennu wajji gatteenyaa yoo mucaan na filate isinittiin kennu yoo isin filate fudhatanii deemtan jeen nabiin sallallahu alaihi wasallam taanii wajji yaa zaydi jeen nabiin sallallahu alaihi wasallam kuni abbaa keeti kuni adeera keeti yoo isaanii wajji deemuu filatte wajji deemuu dandeessa yoo ana bira taa'uu filatte ana bira taa'uu dandeessa jeen alla kiisi filadhee jee maal jedhan abboonni yaa zayd atakhtaaru lcubudiyya yaa ilma keenya maaluma taate mucaa gabrummaadha filattaa walabummarra gabrummaa filattaa mucaa jedhaniini lakki namticha kana biratti waa arge hanga waan san argutti isa biraan deemu jedhu nabi baana sallallahu alaihi wasallam wahim bakka kanatti arge hangan xumura waan sanii argu alisa biraan deemu jedhe dargaggeessa ture jarri hunduba jalqaba islaamummaa miila lafa keeysu san namni wajji dhaabbate dargaggeessa ture miila xiqqaa kan aliyyi fi zaydi kana ture tanaaf warri kun waan maatii nabii ta'eef khadiijaanis warra isaati zaydi kun ilma nabii moggaase aliyyi kun immoo ilma nabii guddise adeera sarraa fudhatee mana nabii jiraachaa ture kamtu dura islaamaween dhibee booda dubbii tana mataa adda qabna jedhanii aboo akka nama guddaa yoo laalle akka manguddoota Abii Bakrii dura islaamawe akka dargaggootatti Aliyyi akka dubartitti Khadiijaa jedhanii mataa adda qaban jarri kun namarra wal fakkaate kamtu dura islaamawe izan fajrii islaamaa sanirraahi amantiin amantii abbootaa qofaa miti duuba amantii haawwaniitiimi amantii dullootaatiimi amantii dullootaatiimi amantiin teenya amantii nama dulloomeetiimi abadan duuba amantii abbootaatiis ta ilmaanitis ta dargaggootaatiis duuba guyyuma dura lafa gabbuuturra akka dhufte duuba hanga qiyaamat dhaabbatutti illee amni siidhaa kana duuba irra guddaan nama diin kana hordofu dargaggoota biyya abbaa feetee masgida seen ilaali eenyuturra heddu namni ol salaatu masgida keessatti biyya dhihaan beeku'anii biyya biroo deem ilaali afrikas haa ta'u biyyuma abbaa fedheetu duuba namni masgida kana keessaa mul'atu manguddoo masgida keessa ni lakkaawamte yoo jenna bakka manguddoon itti wali qabamtu bakka baqataatiin arga osoo deddeemuu hangandallee maqaan himu duuba manguddoo kunis abbaa fidee kunis haadha fidee bakka manguddoon saffii sadii itti dhaabbattu takkaa rabbi biiteenya tana agarsiifne duuba biyya baqataatti arge duuba eenyu abbaan amantii tanaa jalqaba kanarraa duydi amantiidha lafee duydaa amantiidhaaf warri tahee
dargaggoota kana ture jechuudha. Izan dargaggoota irraa amantiin islaamaa ilaalchi isiin qabdu xiyyeeffannaa maal fakkaate quraanni akkamitti ilaala waan irraa haasawu ni qaba yoo waa'ee kana laalchisee quraanni maal jedhe nabiin keenya Muhammad maal jedhe alayhi salaatu wassalaam dhaamsi immoo inni dargaggoota biraa qabu maal fakkaata waan jiru hamma yeroo nu geessu wajjilaalla yoo rabbi fedhe insha Allah ta'ala. Zamanni kuni irra qaalii zamanaati dargagummaan tun duuba wani namni eega guddate yaadatu wani namni eega dulloome yaadatu waa yeroo kanaati duuba yeroon tun dargaggootaaf yeroo haarawa yeroo humna qaban khari'an dhaqqaban khadheeysan bahan akka jaansan yeroo dargaggeessi humna qabu jechuudha. Humni tuni kennaa rabbiiti yeroon tun darajaan tun daa'imummarraa ol dhufne nutiin kun amma ijoollee akka horiituu tanaa gad gaafa haati tante labbasi qabatturraa kaafteeti darajaa tan ati dargaggeessan uumamne beek dargaggeessan dhalatte laa dargaggeessummaan hin uumamne ati ni dargaggoomte malee duuba akkuma dargaggoomte funyu qurqurii dulloomte ammas jaalatteen dargaggoomne duuba jaalatteetis hin dulloomtu ammas duuba amri rabbii keenyaati subhaanahu wa ta'ala abadan guyyaa tokko bakka dullumaa dhufta guyyaa dullumsan maal yaadattani beeyta waa yeroo dargaggummaa kana yaadatta duuba yoo yeroon tun yeroo bocolaan dabarte umrii tee bocola kana yaadatta duuba yoo yeroon tun yeroo faaruun dabre taate umrii tee faaruu tana yaadatta duuba yeroon yeroo hedduu yaachisaati dargaggummaan sibiila gama lamaan qaraati janiini yeroon dargaggummaa tun sibiila asiinis qara qabu jechuu haruma abbaan rigetti mura duuba yoo diin ittiin deebine yoo rabbi ittiin deebine yoo quraana ittiin deebine yoo ibaada ittiin deebine maasha Allah muriinsa inni muru muriinsa guyyaa qiyaamaa caayaa arshii jala taa'u namni tokko arshii rabbi jala caayaa san jala taa'u guyyaa gaaddisni tokko jira gaaddisa rabbii malee guyyaa aduun sammuu namatti hammana hanga qubaa kana gad dhihaattu aduun amma agarrutuun digriin oowwasiidha abadan abbaan fedhe safaruu kan dandeenye duuba akkama digrii qabbanaa himnu digrii oowwaa himnu kanaami duuba abbummaan fedhe hammam takka digrii oowwaa abbaan fedhe himuu kan dandeenye hammana takka mataa nama dhihaattu sammuun nama kanaa hundi asiin banamtee akka okkoteen danfisutti akkasiin danfiti jaan duuba yeroo san keessa namni rakkoo san quban qabne hagaaddisa arshii jala taa'u dargaggeessa ibadaa rabbi irra guddate nabiin keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama torba lakkaawee torban san keessaa tokko nama dardara ha ibadaa irra guddate je maaliif akkana arkachuu danda'e waan hammana ga'u dilli ulamaayii kuma arkachuu dhabe hoo dilli manguddoo kuma arkachuu dhabe hoo maaliif mucaan kun arkachuu danda'e yeroo inni sabbaree dabarsitanaatu yeroo jabduudha yeroo dargaggeessi kun ibadaa irra dabarsitanaatu yeroo addaa hamtuu ta'a wanni hundi gara adda addaa nama buutu yeroo san ciniinnatee sabbaree ibadaa rabbi bira dabarsee yerootu yeroo jabdu yeroon inni dabre duuba fatanaa inni bira dabree fatanaa jabduu ta'e badhaasa guddaa san rabbi biraa fuudhu oduu jannatan seeniin caayaa arshii jala taa'e jechuu duuba iza yeroon tu yoo hara bareedan dabarte akkana mudate Abdullah ibn Abbas akkiju radiyallahu anhu wa ardaa maa ba'atha Allahu nabiyyan nabiyyoota rabbiin erge waan erge tokkollee illaa shaabban je dargaggeessa ergee jaan nabiyyoota amata 40 haa jennu hedduu anbiyaan ka ergamu amata 40tti jaan dargagummaan dur hawaasni beeku tanuti beeynu gaafa namni amana 40 seene duuba namni sanii gadi garuma ijoolleen lakkaawamatu namni yeroon bilchaatee dargagummaa itti guutu amata 40 jaan anbiyaa rabbiin erge hunda rabbiin subhaanahu wa ta'ala dargaggeessa ergee jaa Abdullah ibn Abbas sahabaan kun radiyallahu anhu warda maali ragaan kana يوجتا وقال قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قرآن يكلا جادوبا قرآن وايدر كجيسار هاسوا دوبا خنوما هواسا بل إن أنما هاسوا وايدر كجيسارات يفناك أبادو سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم مالتو غافا زمن نبي إبراهيم إرقمي وياتوكو تابوني سانيج إرامي taabonni hawaasa sanii duraa ciramee caccabee dhume ummanni hoggaa ori'anii dhufan maaltu akkana dalagee waan keenya kanatti maaltu akkana dalagee jedhanii hawaasni haasawan maal jedhamni galiin hawaasa keessa sami'naa fatan
يذكرهم درجيس تكو دغيني خاوا وان كينيا خنا عربسو لا لما فتن جنين درجيس جنين درجيس تكو دغيني خوان كينيا خنا عربسو إبراهيم خجأمو مجا إبرو جنين درجيس إبرو جأمو إساتو وان كان عربسا أولا إسا ملي أبان كبدو جاندو جارسة تكو يجرهن خفنيسة تكو يجني jaarsan jenne fataan jenne fataa jechuun kun beeki nama amma dura afkarroota na malee humaan baasin jedhanii dargaggeessaa nguunde qaceelloo jechuudha. Idan ambiyaan umriin isaanii akkana ture jedhan nabi zakariyaa yahyaa ibnu zakariyaa yoggaa dubbatu rabbiin keenya wa aataynaahu lxukma sabiyyaa daa'imummaanii hayyummaa fi beekumsa kennineef jee rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa درجة جئ إن لاففني أمانة برخاي رب سبحانه وتعالى قرآني درجة جوتا تولانيك أجيلان خربي في بولان خاجة ربي كيبلان سينان إسان قلميسيتي هدو قرآني مقاساني خاصاتوري هنو تيارت هدامو قمنو هدانو دين هدانو أمانتي هدانو چنن قمني تنسوسوني تشكين قمني gizee hunda wanni achi deebine hidhannoo san kaafnuuf duniyaa tanarratti namni nuti itti hidhannuutu jara san malee hin jirre duuba namni biroo hundi hir'ina qaba duuba haa tolinallee qabaatu haa gaaromminallee qabaatu haa ibaadallee qabaatu hir'ina qaba duuba warri jiruun isaanii hir'ina hin qabne warri jiruun isaanii dogoggora hin qabne ambiyoota rabbii sani alayhimu salaatu wassalaam warri rabbiin itti hidhamaa nun jees isaan sani duuba nabi ibraahim alayhi salaatu wassalaam rabbiin hoggaa quraana keessatti haasawu nama tokko ka dargaggeessa fakkii ta'e rabbitti amanuu keessatti xiinxalaa amantii dogoggoraa fi jallina ofirraa qaceelluu fi jallina ofirraa hubachuudhaaf nama akka gaariitti diinii xiyyeeffannaa kenne akkanumatti diin jechuun raabsii mana namaa dhuftuumi akkuma jiruu duniyaa leeccalloytu waan kana leeccallaa'uu qabna duuba akkuma duniyaa barbaadnu barbaaduu qabna duuba akkuma fedhiin duniyaa nu keessa jirtu fedhuu qabna waan hin jaalatin arkachuun nama dhiba beekaa ijoollee teenya waan hin jaalatin tokko irraa milkaa'uun si dhiba duuba waan hin jaalalasiin qabne jabeeffachuun si dhiba duuba idan qooda hamma tokko jiruu teenyarraa akkuma jiruu duniyaa irratti laffaanu jaalalti diin jiraachuu qabdi isa kana argatuudhaaf hawwiin jiraachuu qaba ka argatte jabeeffachuudhaaf ammoo tattaaffiin jiraachuudha qaba gaafa kana gaafni diin eegamuu qabu wanni rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabi ibraahim fakkii nuu godhe wakadhalika nurii ibraahiima malakuuta الsamaawaati walardi waliyakuuna min almuuqiniin rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ibraahim kana nabiyyi rabbii kabajamaa yeroo takka hawaasaaf tola oole rabbiin nabiyyi isa godhe ummataaf laffa'e namni ummataaf laffa'e zamanni isaa dheeratulleen irraanfatamu namni mataa isaatiif laffa'e yeroo gabaabatti irraanfatama duniyaa tana gubbaa ashaaraan qabu ashaaraan isaa isa wajji kutte jechuudha namni hawaasa kanarraa xiqqaattus waa qabu hanguma humna isatti hawaasa gubbaa ashaaraa qabu tattaaffii hawaasa wajji godhee qabu diinirraa ashaaraa qabu inni duniyaa irraa deemullee haasawni isaan deemu duuba bakki isaa sun banuma jirti فما بكت عليهم السماء والأرض ربي سبحانه وتعالى أمة فرعون قافها هلاك واسمي دچين الرتم بونيجي مال جتشوتي معنان كل بيتا أشرتي مال جان نمني مسلماتك خمس جيد الصلاة خصفي تنرن أبتي سجود قويا إني دنيا تنرى ديمي صفين إني راد أبمتني بوچيف جان بكتون دوبا بكتي إني صلاة تون منا قفا بويا فين دوبا منامي ورا منا قفامي دوبا yaadannoo qabdi bakkittu nama kanaaf duuba salfiin inni irratti salaataa ture namticha kanaaf boochii jaan duuba ashaaraa qaba jechuun namtichi kun asirraa ashaaraa qaba nama akkami namni kun nama manni kun isa beeku jechuudha nama manni kun isa beeyne manni kun manni amma kayeteenyu kun namni isa beeyne khasaaraa laaftuun seen akka islaamummati duuba manni kun si beeku qaba duuba manni kun si baruu qaba duuba mana kana osoo namni ba'atee sin finne miila keetiin deemee dhufuu qabda duuba guyyaan ba'atanii nama fidanuu dhufuuf ta'a osoo namni ba'atee sin finne
ati mana kana dhufu qabda osoo namni qaama sirraa dhiine rabbi fecha dhiqatu qabda odoo namni wuduu asii hin goone rabbi jecha wuduu achuu qabda guyyaa namni wuduu asii godhuu dhufa guyyaa ati duute wuduu asii godhanii qaama sii dhiqanii huccuu adii sii uwwisanii mana ati takkaa hulaasaa karaa ba'uun hin beekne kana fidanii irra salaataa jedhan namni islaama ta'e tokko janaazan isaa booda eessarraa baya nama muslimaa janaazan isaa booda eessarraa bayaan siin jee mana kanarraa baya bakki inni booda irraa ba'uu asin mana irraa baasanii irra salaataa jedhanii mana kana fidanii san booda karaa awwaalchaa deemaniin dargaggoota akkanaa kana dargaggoota diiniif akkasit dhaabbate wakadhalika nurii ibraahiima malakuuta samaawaati wal ardi waliyakuuna min almuuqiniin aayaata adda addaa agarsiifnee hogga inni qaceelloo barbaade tolina barbaade tola barbaade qaceelloo barbaadee gama rabbii isaa dhiyaate rabbiin aangoo teenya waan samii dachii qabnu aayaata agarsiifne je rabbiin hulaa biroo baneef rabbiin subhaanahu wa ta'ala hulaa hamtuurraa cufe duuba miftaahni furtuun harka rabbii keenyaa jiru subhaanahu wa ta'ala yaa cibaadii kullukum dhaallun illaa man hadaytuhu fastahduunii ahdikum kaja rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala yaa gabrootan kiyya isin hundinuu jallatoodha nama nan qaceelche malee qaceelloo narra barbaada isinin qaceelchaa jedhu na kadhadhaa isinin qaceelchaa jedhu barbaaduu qabna jechuu ta'e jaalachuu qabna barbaaduudha qabna hoggaa barbaanni kun nabii keenya ibraahim irraa argame rabbi subhaanahu wa ta'ala hulaa khayrii baneef hulaa qaceelloo baneef hulaa islaamummaa baneef oofee nabiyyii godhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala inna ibraahiima kaana ummatan qaanitan je rabbi subhaanahu wa ta'ala ummata nama rabbiif bule ummata jee yaame nama tokko namni tokko maqaa ummata jechuun hawaasa tokko kaa yeroo takka jiraatee haala tokkorra jiraatin ummata jedhanii nama tokkoon ummata jechuun maaliif dhufe ni beeyta waan ummanni silaa baatuu qabu inni qofti baatee jedhan ati arra ummata jedhamtee yaamamuu dandeessa yoo rabbi si tolchetu waan hawaasni ati wajji qubatu kun tokkon ba'anne baattee dhaabbatte kophaa ta'e ati waan hawaasa kana keessummaat kophaa tantee baattee waan namni biroo yoo sii dalagu arge namni kun maal dalagaa jira jee irraa ajaa'ibu baattee deemtee kophaa ta'e ummata taate jechuudha dachiin tarabbiit samiin tarabbiit bakka feete jiraatu rabbi si arga haala ati keessa jirtu arga akkaataa irra jirtu arga waan ati godhaa jirtu arga rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala galata sii galchuudhaaf wanni rabbi irra dhokatu hin jiru dargaggoota rabbiif tole rabbi subhaanahu wa ta'ala nabi ibraahim nu agarsiise rabbitti amanee karaa hamarraa qulqullaawee waan abboonni isaa duraan rabbii achitti gabbarurraayis gama rabbii deebi'ee rabbi subhaanahu wa ta'ala hulaa khayriidhaa isaa banee nama kana laalladhaa yoo hulaa milkii feetanii karaa bahimaa yoo feetan nama kana laalladhaa jechuu rabbi subhaanahu wa ta'ala quraana keessan fakkiin lamaanii ka rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti fakkii godhe keessaa'uu dargaggootaaf nabiyyinaa yuusuf jedhaniini nabi yuusuf alayhi salaam osoo nabiyyiin ta'in dura jedhu sun nabiyyoota rabbiiti isaan warra rabbiin godheefi nuti akkamiin wal qixxaannaa namni qalbiin isaa itti hasaastu jiraachuun ni mala duuba akkanaami yeroo nabi yuusuf irraa haasa'u kun yeroo inni nabiyyiitii yeroo inni dargaggeessa akkanuma dargaggeessa akka kiyyaa keetiiti duuba tolinni rabbiin nama tolchu ambiyaa qofa irratti hin gabaabbanne kennaan rabbii ambiyoota qofa irratti hin gabaabbanne kennaan rabbii nama kajeele nama yaa gabri yaa innaka maa dacawtanii warajowtanii akkana jee rabbi subhaanahu wa ta'ala waan ati na kadhattee anuma kajeelteen abadan suwaaf hin araarama yaa gabricha kiyya jedhu abadan wama ati kajeellantee jiraateen fakkii lamaanii rabbiin nabi yuusuf godhe jaan alayhi salaatu wassalaam yeroo nabi yuusuf maal fakkii namaa ta'uu dandeessa nama haala isa mudatirra sabbare gabra ta'ee gurgurame ni obse man cubbuun hawaasa isaa maal jedhaniin irra dalagamtee hinaaffaa ilmaan adeeranii ni beeytame ilmaan adeeranii rabbi walitti hin kaasin duuba ilmaan adeeranii irra namni rahmata waliin goone duniyaa irra jiru beeka ni beeytaa biyya beeytanii namni hamaayyoo walii kee akka ilmaa adeeranii jiru duuba biyya teenya san namoota baddaa gammoojii yoggaa laalte hawalolee mana hidhaa taa'uu fi kachichi sun ilmaa adeeraniiti maancaa wal diree duuba rakkoo ilmaa adeeranii hedduu hamtuudha duuba lolli firaa yoo rabbi namatti hin fedhin hedduu hamaa ture duuba dhiibbaa hacuuccaa lammiitu isa mudate duuba nabi yuusuf san obboleeyyan jechuun lammii miti obboleeyyan dhaloota ootaa dhaloota jedhaniini hinaaffaa jiruu jedhaniini abbaan keenya mucaa xiqqaa kanurra jaalata
ijoollee nama 11 isa malee isa wajji 12 nabi Yaaqub qaba duuba mucaan namni ree ijoollee tamarra xiqqoo jaalata ilmoon bar deemtee jaalalti ilmoo booda isa galti beeytaati ilmoo booda irra galti namni ijoollee irraa guddaa fi xiqqaa wal qixa jaalata qalbii santu wal qixa rahmatan gootu jaalalti namaa ol deemtu booda isa irra galti quxisuu fi rabbi namatti hin fidin jaartii xiqqoo irra galti sangaa akka biyya teenya jiran haasawan asitti haasawan manguddoon turis booda akka nu dhageessee gurra babaafne deemee booda mucaan jabeessan keenyutu ni beektaa mucaan jabeessan baadiyyaa ka jaartii xiqqoo inni kun illeen ilma jaartii xiqqoo ture namtichi sun immoo nabiyyii rabbiiti nabiyyii rabbii sun ilmaan addan qoonne immoo mucaa kana jaalata irratu obboleeyyan maal mariyatan aboo osuma namni dila kana taanee jirru dhiira dila kana taanee osoo jirru abbaan keenya kun mucaa xiqqaa kana nurra jaalatuun maalirraa dhufuu danda'e wanni kun numa deddeebiti hamma mucaa kana dhabamsiisuu yaadanitti duuba histiin hamtuu beekuu gachii kaate walli hasadina hadara walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu walaa taqaaxacuu وكونوا عباد الله إخوانا كان جاء نبي كenya عليه الصلاة والسلام ولن وانينا جيد هريان وانيون أبدو أولان وانيون أبو قرما خيس تاجراتو مالي والحسدون هانمي والباسود أبو ملكة قال لتينو مجرتي هستي ولتين دلقنا ولمرنا ديدا ولتي كران قالنا وان نما أدجر ولتين دلقنا ولمرنا وكجا أمبر مرينسي نماتي في مرينسي وانبرو أبلي مراني بر خنما لي مراني بيتا هجي فكتو جيتشا فكتا إلا الشا فكتا خناتو خنما جيرو يو إلا الشا فكتا كبات نمر راقزي هندا نمي سرا مرما فرا يا ربي شريسا جانو باسي يا دوبا إندن نمي يا إندن دو في وعين برو دساف جيسي دوبا يو الربا خنكي خنا جمتان الرمني خي خنما تقطات الرمني خنكي خنا جملتات وطفأوا في ولكفوا كجانسان يوخن أملا خيتي نمني في الراس ليس دوبا هجين تيو هجي بريد دون تاني خنا بيران الأورك صلى الله عليه وسلم مرينسين أولا مرود أبو فر مرود أبو صاحب مرود أبون تجاجلتي صاحب خنا جيتش بريدا في هجي بريد في حالا أملا بريدا وجيرات شو جيتشو دوبا ولمرينا ومرتي نما أدجر ولرتين دلقنا دويدا ولي تكران قلنا ولي هن أودينا دويدا ولي تكران نمي دويدا ولي قلان أمر لا فهمي بيك فولا خنا نمر راتي قرأ هو قران سهم ماته دوبا هو قران سهم ماته نما إجان يوكا قرتي فولا راقرا قلو فيته دو خنا هند شريعة الإسلام رانو دور كيته مالي فأكاكا خنا مدنب نمني هقا والحسدون قدبتي همتو ولي يادون نمت دفا همتو ولي يادن سنمو درجة همتو قيس جرى خنا آب دجر خني درجان إسان جرا ورّيا كذا لقي خون وورّك خيا في خيتيمي ثم تجي ما ترندوبا تقوم عليه جرخون نبيوتا ونبيوتا متجاني هم علماء النبي قرين درجة نبيوم ما إساني خنو جاي جرخون درجة كده جراندوبا أما هنا فهم بكمله نمط عبدي دوبا في الأول مريتني يوسف سنبولة دربان عباس السباني هركاباسني ما مجاهنا رانو شكا قلت بابا خيج مجانو كنها مجان ها غبي فورا بافدو تكو هتتبتو مجا منتهيته وكامسيته مال مجا كنا غوت يعني جار سوبني مجا هركا فلاني قاريت درباندو ايغو ولا مريتان بود هركا خينيان اجيسورا قارو مسنيت هادو جاني بولا دربان دوتي ربين كسن جري دعا ابدا واي اسلام ما بكا دبدي سلابنا ران هيرارتو ترتي كنتي بر وني ربين غود املي وني تكنتاتو سلا دغاسن قلبنا جراته هني رارو تريبك wanni tokkollee nu yaachisu ture duuba gaafa bakka jirullee silaa yaannu ture abadan bakka rabbina dhaabinuman dhaabbadhaa bakka rabbina dhaabin ammoo dhaabbadhuun tun odoo jiraate qalbii takkaan rafna ture beek eegasillee immoo eeguma bakka kana jiraannelleedha warra biyyaa ta'uudhaaf waraqaa barbaaduudhaaf amni adda addaa tan nuti goonu osoo imaanni waan rabbinaa qoodeen dhabuu nu keessa jiraate raahumaan jiraannaa beek hin yaannullee ture cinqillee nu mudatu ture وان حالا وان قود ربي نمي لما دور كون دن دنجف قررتي دربين سي ربين كسن جري دربي سنيتا انتو دربنان بوليت دربان ايلا دلچ نمني را ورابتو ايلا دلوميت خدربمي ربي سبحان الله دربون فيني صدركم تكرت اسيت لبو ساول ربين دوبا هين دين ايلا كسن بر يودك وان نمني غلو يسني بر نما عمرينسا تورا امتا كدا توكو في كدا لما بيران دبرين جچو دو مچما خنا جچو مثال كوني سديتي سغلتون سني مالا
باس ربي أكفدوت دوبا أجيت ربي إنك تجري دوان تاتو نمني خرايا أولوفي بشان إيبوتني إلى دور بشان تجرا بيخني بشان ورابا أولوفني جاني أخلي بشاني ورابا هذا تيداني بشاني قدر بادوبا إيه يمكن أوليك إنديس مسبب الأسباب يوفي دي سببا سيقودا سببا مليليني قودا دوبا هوغا قدر بان مجال هذا قرقته هذا قبته دوبا نمتيجي يوغا هركيسي مال بشان ورابا من نما ورابا دوبا نما أولباس مجاتك جمدة مجات المركز المركزون المون قالي ترتي برها خيستي أركتي بكنم تكون جرّي أمس بولا خيسا باسي إني نما قفنا ما بولا بي المو ربنا آخر نجي أتي يوسف فتنة أشرا إيجالي أما تقول علامات تدو صبري ملين تاتو بيخ ilmi amata kul alama sun din san jirjire namni amata kul alama abba jala baye biya takka rabbitin amaninta tabuta gabbartu dhaqe gaafa san gibxi akkas turte karaa seenaa dubbisaa hunda arrallee deemtee dubbisuun deessan mallee duuba namni rabbii hun beeku tokko namni rabbii dachira laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah dhiisi namni allah tokkicha beeku hin jiru hawaasa inni keessa dhaqe hawaasa hizaabarra hamaa dhaqe mucaan kun ilmoo amata kudha lamaa ture ilmoon amata kudha lamaa gaafa biyya takka ta amantii siin qabne dhayit akkam taati teenya akkam taati jettee yaadda ati ka yaadutti akkuma rabbiin beeku subhaanallah diinillee beeku mucaan kuni amantii biroo qabachuullee ni sodaatama yoo ammoo lachuu dhabee ta biraa ba'e sanillee waan hin beekneef dhabee tanallee dhibbaa dhibba yoo fudhatuu baate nama fashalaa tokko ta'ee lafatti hafuun mala shoofa murtii fi jabeenyi takka amantii abbaa fi irraanfanne tana bila hogga rabbiin Yuusuf haasawu zabana tokko maal baasane filima tokko Zuleykhaa fi Yuusuf jedhan bakkuma jaalalaa keessaa fuudhan namni kun namu manzara wayii ilaaluu qabaa beek ijji lukkuudha andaaqoo ijjisii boqqolloo malee hin gartu jedhantu firii boqqolloota lafa jiidde qofa garti lukkuun ijjisiitu qissaa dheeraa nabi Yuusuf rabbiin barakaadhaaf diiniif akkatti hidhannu awwala akhira nurra qara'e namni eessa keessaa fuudhe dargaggeessi bakkuma jaalalaa san keessaa fuudhe akkana Zuleykhaa intala jedhan takka jaalate jedhanii sila fiqir qofa keessaa fuudha qissaan guutuu sun akkasii badee duuba akkam ta'en Zuleykhaan arra fuudha arra heerumti arra fuudha boru namni kana eegaa ture soomana tokko nama taraayyoon hojisaa ture namni eessa kuute bara namni maaliif masgiina dargaggeessa jira bara sheekha gandaa way ilaalanii maal ilaalan boo bar qissaan nabi Yuusuf jee way qissaa jee nabi Yuusuf ilaalan nabi Yuusuf eessaa dhufe shuf laa bara maqumtunuu bara waa filimaa irraanfate ban nabi Yuusuf ilaalan nabi Yuusuf eessaa dhufe boo laa kaa bara filima tokko jira kalaalanii laa hawla walaa quwwata yeroo san deemaa ture warri kunis warri fitnaa gaddaafaa biizinasa nuti waan beeynu maallaqa wanni amantii miituuba akkana karaabe horiin itti dhumeeti katolfame wanni sun yeroon isaan nurra gallakkisan yeroo kame yeroo ramadaanaa kanamni wali qabamu dhaadheysanii ramadaana keessa gadhees yoo keenya khayrii seene nuti duuba bakka takkiisan qofa nuti keeysaa laalle bakka san qofaami dubbiin duuba nama tokko rakkoo dabarse jiruu isaa keessatti rakkoo dabarse daa'imummarraa mokkoramee injifate waan mokkorame meeqa jeeloon naa dhaggeeffadhu si fayyadaa amma durallee waan dabarsite qabaatuun mala ganallee waa si dhufuun mala duuba hamtuu si farrisuufiimi namni yaga dachii gubbaa gabbahe waa hedduu bira dabraa fedhan jaalatan fedhan jibbanis duuba ilma daa'imummaa amata kudha lamaa sanii mokkoramiinsa eegale gurgurame gabratee gurguramu jechuun yeroo sana wanni kasii hamaan jirutu gurguramaa sanii immoo mana warra mootii bitame mana mootiitu bite mootii biyya bulchuutu bitate isa sanuutuba hoggaa bitamee mana gale mokkoraan lamaanii itti dhufe mokkoraan lamaanii haadhuma manaa tanamtichi isa biteetun mucaa jaalatee duuba hoon olaalgaa waan nuti bira dabruu dadhabne fatanaa aasee bakkee fatanaa jalqabaa fi xumuran qabne tanama guddaa fi nama xiqqaan beeyne namittiin sun silaa nama guddaa turte mucaa xiqqaa mana isaa jiru nami deebi'ee kajeela akkana silaa akkanatu jennutti bar shuf fitnaan bar guddaa sinan qattu jechuudha bar namittiin nama guddaa turte namuma silaa safuu qabu bar kabajaa qabu mokkorame mucaan kun waan kanaan isaa ufiifuu gabra jedhanii gurgurame isaa mana kana jiru isaa nyaannaa dhugiinsaa mana kana isaa jiruun mana kana yoo mana kana khilaafe jiruunsaa baddu fatanaan tun itti dhuftee badii tana namitti dalaguu oggarra barbaadde معاذ الله جي أعوذ بالله كل كلو جي بي مغان جي أبدا بديتنا من دلقو جي نمنا خفجي أكا إلمنا قدس ورست ديبو تن خفجامي تن صفومي أبدا تندلقو جي دي دقيقو ما تكتتو أتي مسلحة قبو UN سين ديمتو ورقان تيدو مجرتو تكيتا سيدو فجرجان مي ولله لميكا جيلي أكا يوسف التلاليني أكا خيتي ولي في دلاليني
wanni takka ka maslahaa kana faallisu si dhufte wani sun immoo waan amantii ta'e faallisu taate godhi waan kana namtichummaan taligaa ta'e harkaa qabu waan kana godhi hoggaje kate keete isarraa eeggattu ka intervii isi godhaa oolu guyyuu dubbii ta'e harkaa qabu galmeen ta'e harka isaa jirtu mee akkam taanaaf aboo rabbiin ghafuurun rahiimi bakka tana yoo dabarre numa toobanna guyyaa tokkicha har'aa kana numan janii hin janii ijoollee numa janii bar jenneetu dabarree bar naman salaanne irratti salaatinaa jan gaafa nuti ijoollee gaaf tokko biyyi teenyatti gaafa nan ijoollee ture naman salaanne ni kaan hinuu jee khabiira walga'ii namni salaata dideemi nama salaanne irratti sin salaannu yoo fuudhes ni kaan hinuu fi je'anii ulamaa'in lafa kaayatan mucaan tokko gandaa fuudhe mucaan kun hin salaatu fuudhuuf deeme aboo gaani guyyaan ni kaa dhufaa jira aboo atin salaatu dubbiin kun akkamiiti aniini nama of tuulu tokko ni jiraame oo deem ni kaa jecha hin salaatu an jee bar kana tokko maal jeen iyaala suuqi jira boo yoo feete boru dhaabbattee fincaanta salaati arra jee bar alaa shoof laa tooftaala hanga si hidhan salaatu si feetu boru dhaabbattee fincaanta biyya keenya namni dhaabbatee fincaa'u nama islaamatii miti akka nuti beeynuti duba akkasiin qola wakaraabe namni dhaabbatee fincaa'u islaamatii hin beeynuti maal jeen iyaaltiji boo boru yoo feete dhaabbattee fincaanta arra hanga si hidhan salaati kaati jee maal sinaqi jee akkanuma dabarraa beeknuti rabbi yogga fakkii kana nuufidu bilaashii himi beek nama daa'imummarraa mokkoramee maslahaa isaa bu'aa isarratti mokkoraa itti dhufte mas isaa bu'aa mana kanaa qabu jiruun isaa mana kanaa yoon mana kanaa yoo tuquu baatanii aluma gaxari'anii bakka seenuun qabu beek magaalaa misraa tana gurgurame akkanuma yoo ari'amama misaaliif baynurraa gaduma yoo je'an gara seenuun qabu beek mucaan kun silaa bakka kana waa hedduu jira namtichi kun tokko baqataa beek tokko ammas lama joolleedha ammas duuba sadaffaan bakki inni jetti qabatee jiraatu warra kana duuba bar silaa namni wanni namaa laalan sila akka ilma namaa taate waan tuulaa jira duuba fakkii kana biraa dabree takkaa islaamummaan duraan tuqame nama kana duuba hawaasa inni keessa gale naa laali qaceelloti duuba hawaasa namni kun keessa gale naa laaliin si hawaasa Gibsii barasan hawaasni sun ibaadan isaa maal fakkaatti eenyu gabbaranii ummata taabota harkaan tolfatee gabbaru warra kana keessa gale mucaa namata 12 odoo diinsaan sharafamin waan san dabarsee sababaa rakkoochirraa kaatee fattane tokko eela darbamuudha lama gabra ta'ee gurguramuudha sadaffaan wanni isarra ulfaatu badii waa'ee jaalalaa waan janta amma caasoo nama hiitee nam tokko bira dabruu dadhabne keelluma kana dhume namni akka jiru keellaa kana dabree ammas keellaa maqaa jaalalaatti namni gowwoome kana keellaa kanas dabree sababaa kanaa mana hidhaa seene ama 7 mana hidhaa taa'e maal sababaan badii dalaguu dide badii dalaguu dinnaan dubbiin magaalaa seente magaalaa keessa dubbiin olii gad deemuu eegalte magaalaan dalagaan qabdu warri ati beeytu dubartiin nama gurguddaa sanii warra sooreyyii san dubartiin yoo dalagaa dhabde maal wanni isin dalaydu oduu kan wakaraame namni dalagaan bara waa hedduu siraa buuftii bara namni dalagaa dhabee taa'ee waliin dhufee waa maal dalaga oduu uumamte dhiisii tan jirree uumatu talafa jirtu dhiisii talafa jirtu jalaa uumbaatu bara tan jirree uumee itti jiraatu qabalee annu dalagaan qabdu dubartiin sooreyyii tagaamasa jirtu sun dalagaan qabdu duuba haasoon kun magaalaa seenee namittiin tun komatamte magaalaa irratti namittiin gurbaa xiqqaa kajeelte hansan maal jedhan amma mucaa kana maqaan dhubate waan jedhanis dalaguu dide mee hanga dubbiin tun qabbanooytu mucaan kun ni balleeyse jedhameetuma haa hidhamuu jedhamee mana hidhaa seenee cubbuun geessa kan dhaabbanne ilaa irraa deemaa jirti beek miskiinumaa itti gaafatama cubbuu duuba akkasiin mana hidhaa seenee dubbiin qabbaneessine jedhanii miskiina hidhatti irraanfatame ama 7 namni keezii isaa quba qabu hin jiru rabbii tokkicha malee fatanaa tana kuchiise achirraa baanaan darajaa mootii ta'e nabiyyii ta'e duuba bilchaatee bilchoo nyaate duuba bilchaatan malee bilchoo nyaatan jedhan hogga rabbiin nabi Yuusuf haasawu gaafni amma dilli dabre kun nabiyyummaadhaami nabiyyummaan qabu namni kun daa'imummaa sanirraa ilaa hamma zamana dila kanatti zamana nabiyyummaatii mi beek zamana nabiyyummaa qur'aanni waa'ee Yuusuf ka dubbate ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به
bakka san qofate nabiyyummaa Yuusuf dubbatu dirri suuraa Yuusuf tahaasuniituun nabiyyummaa nabi Yuusuf hin dubbatu waan inni rakkoo inni irra dabre dubbate fakkii dargaggoota rabbii bulee dargaggoota haada rabbitti harka marate dargaggoota cubbuuf hin jilbiibbatin na wajji jirtan akkam na fakkaata dargaggoota cubbuuf hin jilbiibbatin karoorroof hin jilbiibbatin shira namni irra dalaguuf hin jilbiibbatin haalli yeroo kanaannawa sun jiru isan jilbiibbachiisin bu'aan jiruusaa isan jilbiibbachiisin kana hunda injifatee nama ta'ee mul'ate fakkii nama akkana ta'uu fedheetiif rabbiin nabii kana nuuf dubbate alayhi salaatu wassalaam nagaa rahmata sirratti haa jiraatu fakkii kana fakkii nuti qabnu duba fakkii balaa injifatuudha fakkii sharri injifatuudha kanu dura dabre fakkii kana nabiyyii mi namni kun duba nabiyyiidha isa rabbii godheef waan ja'anii miti duba nabiyyummaan qabu yeroo kanatu dargaggeessuma tokko karabbitti amane mucaa umriinsaa hammanaa haadha abbaa isaa biraa bade hawaasa tokko karabbittin amanin keessa mudate ati diin nama kanaani kajeeltani baay'ette akka kiyyaaf keetitti diin nama kanaa ni baay'etteeni kajeelta rahmata rabbii malee kajeelamu ture shuuf ilmoon hoggaa kanarra guddate nuti amma nama dargaggeessa kana taane biyya namaa dhufne irra hedduun keenya dargaggeessumti kunarraa diin fiitifachuu dadhabee aadaa nama biroo dhaalee hayaa fi kabajaa jirjiiree guyyarraan akka nama shamiza gubbaa baasaa deemu osuma baasaa deemu osuma baasaa deeme zeeroo deebi'e takkaa eebiin akkanaa jirti duniyaa gubbaa duba eebiin akkanaa duniyaa gubbaan jirti duba fakkii kana rabbi lafa nuu kaaye daa'ima amata 12 11 irraa ilaa 12 abbaa biraa bahe amata 40 keessatti abbaa wajji walitti deeme isaa nabiyyii ta'ee nama guddaa mootii biyyaa ta'ee nabiyyii ta'ee kursii gubbaa taa'u haadhaa fi abbaa wajji walitti deebi'an guyyaa eega biraa bahe irraa amata 40tti jedhu kunoo kana nabiyyii ta'ee taa'u inuu dargaggeessa biroo ta'uu dhiisi abbaan isaa yoggaa ijoolleen dhayxe biyya Filistiinitti rakkoon buute biyyi caamsaan hongeen biyya balleessite shammada biyya Misraa dhaqan hoga dhaqan namticha taa'u argan eegguu isaan ol seenan beekee inni isaan hin beekan duba kana khadire ni irraanfataa khadirame hin irraanfatu jedhaniini beekee ijoollee yoggaa dhuftu duba booda deemee beekame Yuusuf ta'uu isaa beekan Yuusuf akkana garre jedhanii abbaa isaatiin galanii akkami jira yaa ilmaan kiyya jeen maasha Allah yaa baaba mootii ta'e kursuma inni irra taa'u isaa biyya bulcha rabbi isin haa balleessu kanan isin gaafadhe wamaa diinuhu amantiin isaa yoo maali jedhaniin duba jee ijaarsila shuf abbaa kana duba akkana nama guddaa ta'e nama cimaa ta'e sooressa ta'e isaa biyya bulcha yaa ijoollee wayii kana isin gaafadhe jedhan jaarsi diin isaa hoo maali jedhan jaarsi lakkii diin islaamummaa amantumarra jira baabaa kan jedhan alhamdulillah jedhan rabbi abbaan duba shuf hawwii abbaadha hawwii haadhaa laaliyate hawwiin abbaa hawwiin firaa hawwiin haadhaa hawwiin isaanii maali ilmoo isaa diin irra jiraatudha mucaa isaa masgidatti arguudha kana ol abbaan waan gammaduun qabu waan feete biyyi tana keet ministeera illee ta'e yoo feete ministeera akka garan qabne irra mucuma keenya kana gayaa turre nu wayya abbaa biratti gaafadhu abboota kana na kijibsiisi duba fira kan kee gaafadhu ka biyya jirus yoo maalii kan kee itti himani gammada firri duba maali diin isaa jeen islaamummarra jira abbaa janiin gammade jaarsidu wanni isa yaachisaa ture mucaan hammanaan nama biraa bahe amantumaa harkaa qabaa jechuu sodaata namni duba rabbi subhaanahu wa ta'aalaa fakkii nuu godhe duba maal jee walammaa balaga ashuddahu aataynaahu xukman wa cilman wakadhalika najzi almuxsiniin hoga bakka dhiiraa ga'e nabiyyummaa fi xukmii fi murtii waa hundaa kaniidheef jee duba waan san hunda keessa dabree duba biyyuma irratti gabra ta'ee gurgurameetti nabiyyii ta'e biyyuma gabra ta'ee irra gurgurameetti mootii biyya sanii ta'e duba namni sabrii godhee yoo jiraate waa hunda obsaan dabarse guyyaa tokko bakka takkanii dhaqqaba jechuu nama agarsiisa duba haala yeroo laalanii sabrii dhabanii haala yeroo jalatti hin kufan duba kanarra dhaabbate qissaan kuni dargaggoota rabbiif bule dargaggoota rabbiif qaceele kana rabbiin fakkii nuu godhe duba nabi Muusaa alayhi salaam nama yeroo zulmii keessa dhalate yeroo miidhaa keessa dhalate nabi Muusaa nagaa rahmee sirratti haa jiraatu zamana biyya fir'aunaa biyyuma misraa tanatti amma nabi Yuusufitti
sadarkaa irra ga'eetana nabi Muusaa warri Israa'el biitana qubachaa turan maatiin Israa'el gaafa nabi Yaaqub san gaafa Yuusuf san achi galte Israa'el Gibsitti galte bakka kana horee guddate zeegaa lammaffaa ta'an akka jaansanitti hawaasa tokko darajaa lammaffaa jiru warri biyyaa waxanii warra Gibsii sanitu kun immoo zeegaa lammaffaa ta'e dhufee duuba zeegaa lammaffaa kun ka hojjatu isa khalaffa'u isa kawaadalagu isa akka darajaa gabaawota laalamaa turan jiru dheeraa kana keessa duuba takkaa jiruun zulliin akkasii irra dabarre kana Fir'aawna manaama arge ibiddi tokko samii bu'ee mana Qibxiyyoota hunda gubee mana Israa'el dhiisee manaama kana arge maali manaamni kana ibiddi samii bu'ee mana warra Gibxii qofa gube Qibxiyyoota qofa gubee Israa'el dhiise maali jedhanii hiikkaa gaafannaan ilma tokko ka Israa'el keessaa dhalatuutu aangoon tantee harka sarratti xumuramtii jedhanii wanni Fir'aawna jedhan wanni Aatsee jedhan achi goolabamti jedhaniin Fir'aawna jechuun beeki namoota Misra bulche hunda Fir'aawna jedhanii ilaa aduu irrattis ta'uu danda'a bara Fir'aawna hogga jedhan kan maqaa nama tokkootiifi wanni aangoodha akka Aatsee jedhanii ganda hin san beeytami akka Aatsee jechuuti wanni Aatsee jedhan achitti xumuramti hin jenneen hiree manaama hogga hiikan duba falli maali ilma dhiiraa aduu ar'aa tanarraa kaafnee ilma dhiiraa kadhalatu ka Israa'el akka qalamu labsi dubri haa jiraatu dhiira akka gorra'amu labsi ba'ee bar seera ta'ee qabxii qabatee ba'ee bar yeroo kana keessa nabi Muusaan dhalate duuba mee fakkii tana gajeelloon laalime yoo tikni rabbii si bira jiraate namni si danda'u hin jiru duuba in yansurkumullah falaa ghaaliba lakum وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده يو إني ستنئز نمني قاسي قابون جيرو يو إني ستنكيسي مو أبا فرسين غرغارو يرو سان كيس لاتي دو هاتي موسى اتركت دو ربي بيستي قولي دو غزي ركو خيس عجائبا دو بيسيسا قلبي نما دربان جيرو حكام بيوتا تيمي قلبي هذا ديران نما ربي تأماني ربي وجه هريرو قبدي هكا ركون اسي مدد itti hasaase malaayikaan qalbu masiixeetti rabbiin waan kana darbe qalbii Maryam keessatti darbe wanni itti jeen firraa bishaanuma darbi keessa sanduuqatti tolchi bishaan irra darbi jeen amma hogga laaltu namni ilma xiqqaa daa'ima amma dhalate ka amma hunu garaa gabbuu ka harma amma takka harma afaan kaayate bishaanitti sanduuqatti tolchite bishaanitti darbite baharitti ati amma ni bahaasaanuma kajeelta akka namatti akka ilma namatti siin jee akka namatti nama guddaa'u kharaawu amma yoo akka bifasanii darbite bahima isaa maal kajeelta baharitti darbite baarni immoo beeytanii miisin biyya birootti illee bara wallaalu beeytu bar kana amma bara sanii daggasti qeesanii himuun ni danda'a atiin guddaa kun amma yoo si darban furmaanni kadii kajeelama waan kana irratti laa dalagaa rabbii subhaanallah ati laaliti ka rabbii rakkoon rabbuma dhabnee fashalletu rabbi dhabnee fashalletu sanduuqa keessa in sodaatin jee laa takhaafii walaa tahzanii إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين صداتين جين ندو اللي صداتين ندب اللي صداتين ستين حركة خيتين دي بسوطة مجاهدة جين قال النبي يقول أوجي شوف أبدي هاتي ilmu abdii kana wali wanni siin qabdu gana nabiyyi godhachuun nabiyyiin shafalleen ta'u jechuun maana amma amata afurtamatti nabiyyiin ergamanii beekan namni hundi duuba mucaan kun amma wala qulus illee qabu shafalleen ittiin dhuftu hinduulle jechuu duuba hanga afurtama gana nabiyyi ta'e ergama haati abdii goote darbite darbinaan eessa dhaqe way laffaa fi kan olii gadhawe ganduma Fir'aawna qajeelche saaxina rabbii oofaami kan way matoora qabaa kun shifeerri isaa Allah bismillaahi majriihaa wa mursaahaa ajaja rabbii saaxinni osoo deemu manni namtichaa akkana bishaan gubbaa warra bashannanaatini beekta bishaan manni isaa akkana ijaarama saaxinni mana bira dhufe gabroonni gobbay saaxina irratti godhan kunoo mucaan keessan ta'u kana khabar baannu haa ajjeefnu haati mana asuu dhalte ministeera biyya keessa laa taqtuluu haati mana paartii lamaa jira mana keessa gizee hunda dhiibbaan dubartiin gootu abbaa fedhe irratti faaneessiti dubartiin osoo gahee fi beeyte leenci osoo namni hanga isa sodaatu beeke silaa nama jiraachisu janda'u silaa diinitti as deebite dubartiin hujii hedduu dalayti turte rabbiif duuba namti akkasi alaa dhiiga namaa dhugusan qayyi shibbir jedhaniin namti kesan achuma asu taalte laa taqtuluhu jettee bar aasaa an yanfa'anaa أو نتخذه ولدا قرة عين لي ولك جتي بر gammachuun iyyati jaafitan teetii illee gammachuun uu godhe tokko biran bahina hin ajjeesina naafi'atin illee itti gammaduuf teenya waan jaartiin jette wanni jaaniin jiru har'a qofa namni nama jaartii sodaatu eegaleensi ati durisuma jirti badubbi jaartiin quwwaa qabdi gizee hundaa yoo ufuma fashaluu baat humni si jabaa ture hawaasuma fedhe keeti du
isini galle malee isin du hawaasa fedhe keetu dubartiin dhiibbaa qabdi yaba dhiibban siidu zahira ala baatee osoo lallabne manuma teessee karaa qabduun beeyti isiini akka keessanitti illee lallabdu isiini beeku walaa koortii tokkollee isiin barbaachisu bar manuma teessee buloona micciirtu beeyti namtichuma alaa namni afaan wallaalee kana akkanuma olii qaxoofti mana keessa remote control abbaan fedhe jalaa bahu kata bidee baadiyyaa fedhe yoo beekaa isin dhoysan malee akkanuma anaa si himaa tokko harka bahuu danda'u nama qooqee dadhaban jaartii himatan isii dhoorka abbaa lafaa hoggaa dadhabanii gibiraan nama cinqe jaartii himatan isiin namarraa dhoorka kata bin olaa kun ni beekaa asii himu guddootu ni beekte asii himtu takkaa namni dhiibbaa dubartii jalaa baheen beeku beeke nuti asumatti fuye katuma wal nu lolchiiftan malee waa wal lolaa hin qabdu haqiiqaa yoo taate isaanumaatu olii gannu oofaa ture haqiiqaa yoo ta'e maaliif akka godhan beekan duuba akka godhan beekan duuba hin ajjeesinaa jennaan jaarsuun akkasuma dhaabbatee kam yoo atilleen si gammachiise awwaanan gammachiisu jee bar suma haa gammachiisu malee annan gammachiisu jee jedhu achi guddate mujaan sun duuba aalama zulmii aalama ilmoo namaa keessa qalamtu yoom takka aalama kanaa dabarsee nuti naafet akkanumatti teenjee wareerra bar zulmii kana kajabaan laafaa nyaatu ka hawaasni darajaa lama qubatu hawaasni tokko warra biyyaa waxanii tokko immoo miskiina sadarkaan hawaasatu akkasiin ramadamtu cubbuu san keessa haqa nassaraa guddate takka amantii mana eenyu guddate alga waraash jedhaniin akka wanni yoo beeyte akka dur akka haasee alga waraashii beekama kun ilmi mootiidha maal jedhanii dhimma mooticha biyya bulchuu maal jedhanii maqaansa kasiree dhaaluu taa'u jechuudha kun akkana wakalaami zamani sun zamana aangoon ilma dabartu abbarraa sadarkaa sanitti guddatee beeke ilma fir'oonaa ta'e akkasi beekan hawaasi akkasi guddin isaa sani hin jijjiiramne duuba aangoon sun hin somne duuba daa'imummarraa kaasee yaabbin inni yaabbatu fi adeemsi inni deemu kophaa ture dargaggoota biroo wajji tokkoomi duuba alga waraashi kun duuba guddina kana keessa guddate zulmii hawaasa zulmii san keessa guddate ammoo ufii sadarkaan inni guddate sadarkaa jabduu turte hin jijjiiramne hin kallasamne amantii isaa gadi dhiin amantii haadhaasan amantiin haadha siida islaama rabbitti amanuudha amantii san qabatee guddate mucaan kun as keessatti hanga darajaa nabiyyii gahutti ta nabiyyummaa duraa ta'e beektanis eega nabiyyii ta'e dhugaatti nabiyyii ta'uu hin dandeessu ta nabiyyummaa duraa ta'e simu jiru kana daa'imummaa harma luugurraa kaasee ilaa dardaroomutti hawaasa jallata san keessa guddate sababaa rabbi achirraa baasee nabiyyiitti argachiise nama lama ka Gibsiitii fi tokko ka Israa'ilii kara magaalaa keessa wal lolu jira namtichi Gibsii kun ajajaadha Israa'il kun ajajamaadha ba'aa inni dandeenye dirqu jira fuudhini fuutaa jeetu Muusaan uduu magaalaa keessa deemuu irra dhufe namni sabaa kun waa waliin irraanfatu aboo Muusaa namtichi kun azaana kaa'ee wal beekan jira lafa jalaan Muusaan akka isaanii ta'e Israa'il sun beektii bara amuna mucaan namtichi kun akkana cinqeennaan aboo namtichi Muusaan namtichi kanarraa hin dhoorka jee namtichi ogga dhawe namtichi kun goggogee du'e ida nama rakkoo birootu seene sababaa san itti godhee rabbiin dargaggeessa kana haqananii guddate biyyarraa baqataa godhe duuba baqasan keeti nabiyyii ta'ee deebi'e zabanni dheeraan asiimu kun zabana nabiyyummaatii miti duuba zabana dargaggummaati maaliif rabbiin dargaggeessa qulqullii kana fakkiin nu godha dargaggeessa qulqullii saafii ta'e kana rabbii isaa eeggatee diin isaa eeggatee guyyaa badii biyyarraa baafachuu deemu laga Madiyan jaan dhufe ummataa bishaan obaafataa jira jaan bakka jabduu asan beek ummataa bishaan gama gamaa buusee beeyladaa bishaan obaasan kana laga yoggaa bu'e dubra lama arge ka beeyladaa achitti kophaa namarraa achi hayyisan beeyladaa hin dheyneemi isla maali waan beeyladaan taate beeyta horii bishaanirraa dhoorkurra wanni ta'abaan jira duniyarra horii bishaan ijaan arge irraa dhoorkurra wanni nama ta'abu jiru beek nama argee beeka duuba ijoolleen kun kana hayyifti horii bishaanirraa hayyifti duuba rakkataa jirti rakkoo tana taa'ee arge caaya jala taa'u jira inni kara deemu jira baqatee beek biyyarraa ba'e caaya taa'ee eeggatana ijoollee sana itti siqee maal ijoollee jeeni maal taata maal rakkoo maali horii kana maa kophaa hayyiftan jedhaniin jeen inni hoggaa akkas jee nama dardara tola dalagurra guddate nama arifaturra guddate maslahaadhaami bu'aadhaami kan namni dubartii argee itti siqee dubbisuumi abadan ka maslahaa fi barbaade deemuumi diinirra guddate rahmatarra guddate dubra kanaaf garaan isaa rifate duuba dubra horii hayyisuun cinqamu kana maa khatbukumaa maal taatan isin maaliif akkana gootan jedhanii qaala laa nasqii hattaa yusdira ricaa'u wa abuunaa sheekun kabiir jedhanii bar nuti hanga beeyladaan ummataa dhuydee lagarraa baatu onoo baasuu hin dandeenyu abbaan keenyas nama guddaadha silaa obaan dhufnu ture obaa dhiira dhufanii beeyta
sila obaawwan dhufnu ture ammoo abbaa keenya jaarsa dullacha nu malee ilmaan dhiiraan qabu rakkoon laga kan nu fide malee sila dhufnee dhiira walitti hin makamnu turre jedhaniin shuf jarri dubri duba mana kabaja guddate duba obaa dhufnee dhiira obaa saabar guyyaa obaa wanni arraas nu mude abbaan keenya nama guddaa ilmaan dhiiraan qabnu rakkoon laga kan nu dhaabe jedhaniin ammas akka feene jennee dhiira tanatti makamnee isaanii wajji salfii dhaabbannee wal dhiibnee obaasuu hayaa keenya nu dhoorke jedhaniin shuf laal gaafa hayaan jiru gaafa kabajaan jiru kanaan rakkoo kaan nu godhe gojaan garaan saarifate duba fida beeyladaa jeetuma dhaqee obaaseef duuba inni dhaabbatee dhiiraami akka dhiirtuu obaasee fi galaachee hin firaa deema maslahaa irraan barbaadu rabbeek summa tawalla fasaqaa lahumaa summa tawallaa ila dhilli laal obaasee fi achi deebee gaaddisasaa taa'e silaa namni rakkataan tokko baqataan karaa deemu anillee nama akkanaati nama karaa deemu rakkoon na qabee harkaa na qaba jedhanii ta'u ofiin alaalalali maslahaa tokko gadalayde bu'aan barbaaddu anillee nama akkanaati nama rakkataadha karaan deemaa jira isinii rakkatu garraanuman isinii obaase anillee nama akkanaati jedhanii ufuman himanii maal qaba rakkoorra jira namtichi karaa deema achi deebi'ee takka obaaseef bu'aa ittiin qabu rabbi eeke dalage kana dargaggeessi nuti dhabne duuba achi deebi'ee taa'e duuba dafanii galan ijoolleen arraa hogga galan abbaan jaarsa ijoolletii arra maal argatanii yeroo galtanii durban nama booda dhuganii booda galanii balaka maal argatanii akkana mucaa khayrii tokko dargaggeessa tokko rabbi nu fidee beeyladaa teenya nu obaasee nama dura gallee jedhaniini rabbi akkatti waa walitti dalagu deemaa yaamamee mucaa san jee bara deemaa mucaa san ilaaf shuuf ati himatiin rabbii si himaa bara isumaa yekki dalagee ati tamasaa hakaafi tamasaa godhi te rabbii sii godhatu تنمسا دلق والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه نبي كان محمد كجي صلى الله عليه وسلم وانا أتي أبو سخي غرغارتون ربي غرغارتان كي خيسا جراجا أتو بسخي تقوف تجاجلا قوتي غرغار سقوتي تأنيو سيدلا جرا ربي سي غرغارو جراتي جدو وانا أتي أفي أف غرغارتي تو رجب موت ربي سي غرغاري تارك خيتين قد أتي موت ربي سي قد إنجي ربي سي قد خرا ولا أتي ركو ربي سي باسو فيتا rakkoo baase ubbeessa kan kee tokko teessii dhumte tokko akka rabbi si gargaaruu feeta gargaarii ubbeessa kan kee tokko irhamuu man fil ardi yarhamukum man fis samaa isin rahmata walii godhaa ani isiniif hin godhaa jee rabbi subhaanahu wa ta'ala shuufu karaa dubbiin ittiin qeebalamtu beetu nuti tiyyuma odo jennu afaan itti wallaalle amrii duuba amriin silaa rahmanni rabbiiti fi godhiin rabbii eessa keessa walii rahmatu walii gargaaruu keessa jirti duuba osuma rakkoon si jirtu rakkoo obboleessa keetiif dhaabbannaan tante rabbii sii fura nabii keenya akkana jedhe alayhi salaatu wassalaam kadhuma kadhannu tana gizee hunda harka rabbi dura qabne yaa rabbi jennee way waataa turre akkanuma kanaame silaa rakkoo obboleessa kee tokkoof haajaa qabuuf teessee guyyaa tokko arra abaluuf hin du'aa godhe gite namni tokko barbaaddu beek dhufuutu mara keete arra abaluu keenya kana rakkoo itti jirti maatii isaatu takkaa duraa ture afrikaa isin baana mara haajaa hedduu qabdanii bar akkanuma kanaame jaartiitu afrikaa duraa ture rakkoo rakkoome ilmaanii afrikaa duraa jira rakkoo rakkoome rakkoon ilmoo wajji adda ba'uu tajabduu irra jiru jirti warakaa dhabe eege biyya dhufe keezii isaa duraa golommate yoo jaan rakkoo rakkoome guyyaa tokko atu seetuma teessi arra keezii abaluttiin du'aa godha jette tu mana kee afattee gatteessi tu yaa rabbi abaluu kanaaf furmaata godhe jechaatoo bulte tu ati tantee moo malaayikaa sii godha je malaayikaa rabbi asii wakkalee je du'aa malaayikaa irra jabdu booteeti afaan wallaaleen lukkuu taanee lukkuun karaa ofii malee haadhuun beektu jira lukkuun hogga waa haatu takkaa lukkuu ati andaaqoo dhibeeytame andaaqoo akkanachi haatu takka rabbi si garsiise hogga biyyee haatu lukkuun beeka bihaati gama ofii haati tu lukkuu taane tu amriin akkasuma golommatte nu harkate tu nama rahmatan qabneef rabbi rahmata godha الرحماء يرحمهم الرحمن الرحماء يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رحمة قولي رحمة سيقودا أنفق ينفق عليك خمني سيفين كنا هودو أسكني تاتي بل دبير ربي نونغل لبر يونماتي ربي الرمان كارسا فنيو كركور قدو كبا تناس قدو كبا تناس قدو تناس قدو تناس قدو الله إيسا قودا إيسا قودا وي خراخنا قودا كتيم يكني تقودو
خدتا بولت كيزيسا نخجبسيس تنتي ملائكة أسرع بتجي نبي كني عليه الصلاة والسلام هقا أبولي ساسات نمني إسحابي رنجري ربي خدات ملائكة ربي أسي وكل أسرع بتجي هقا يا ربي قبل جخنا مخ أبولي خنا كنا أتلين تكسي ربي سيهاقول ملائكة يا ربي كنا سقولي أتكسي ربي سيهاقول أتي ملائكة سي بيسابولي أتي إنيو بيسابول أبولي خي بيسابول تم ترى كي بلامون كي يربدو عيدون تملائكاتي بو تيتادا هذا ملائكات ناير خجيلة نمتجوكم بديتك كان كابو أكنا ربي سيقول أجي مي شوف حواسم ما كسي تبريد شوف وقوم متى ولك بتني والقرقارة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه قرقارة نمتجوكم يقول لي أباسه أكيد يبي قاعد ستايد أباس أن كيس ربي واخاي أباس النبي يسني جان أبان دبرسني أشعرا وي أركتوه ده ما يا ما نمسنجي تكاي تلفه يا موداب ما جي قرآن بيت بكخنا قرآن ما قرأتني ميقرين كيسني لتو فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا أكا إسيني يرو رفت دبر سن دبر أكا أكته تكاتو رفت جولي سن كيسا تكات إرقي أبان تكات رفت إسا خنا يا موداب على استحياء قام فتشات رفت جي ربين دوبا نما ديرا tokko tokko dubartiin achi deemtu nama dhiiraa tokko khambeene tokko dubbisu wagga deemtu akka isin irra dhufte yeroo san qaanfachaa dhufte je akkami qaanyin sun akkam si fakkaata nama qaanyi beeku argeetu beeka malee namni biroo beekuu hin danda'u dubartiin bakka sodaatu yoggaa dhufte huccuu tana tan huccuu bal'oo tan akka waan irra hin jirre itti fakkaata akkana ofirra qabaadhaa yoo baala mukhaafa kana yaccabsaadha akkana harkaan akkana waa goggodha miskiina wallahi akka waan laalee arguun na fakkaatu dubra sandu qaanfachaa dhufte jedhamte tana bakki nuti dhabne tu qaanyii irraa fuudhame dubra tu shiifa yaafate tu alama qaanyiin beeyne mudanne tu kabajaan hin jirre hayaan hin jirre wanni qaanfatan takka hin jirre tu qaanfachaatti dhufteet نمت جهنا كتي دبرت إن أبي يدعوك أباخيا سياما وان أتي هريسا نو أباف تجت خفلتي ويسي خفلو داب أبانك يا سياما جتيني بر جت خنا صدا تشاجت في الرجال خيدو وانا جايبان ما هيمان وقال نبي موسى جلا خي خرام بيخومي يصير دورا ديم إني دوبرا ديم أكر والله عليه جان مجيو خوتو نبودة ديبي خرانا قرسيس ندوبا جيدو إلى أسر إلى منا إن ترى دبراتنا إيجادا إلى منا ديمو في دردرتي خنتوبة شوف لا دردر خنا ولا مزني دردر خناتي دردر دبرة خطها سوفي خد لقى برون قبل دبرة الأولو مليفي خنا ولا الله دمياتي هم إسين أسر درا ديمت إلى منا ديم تخنا دوبا لا ديمون فينتو برا تيجي قال ديمو جرتي دوبا لا ديمون فينتو خنا بود ديمي جيتو أنا مدوبا خرانا قرسيتي جيتو مالتو كيف نمت جخلا شوف حياة لالي بكت قدة لالي حياة إن خيسة في لالي عالم خيسة قدة لالي جرجير مود أبو سالالي دوبا دائما ما غندا سن غندا ظلمي سن غندا چوبو سن غندا سن كيس دلته غندا دين بيل سن كيس دلته إلى أر درجة جيس خنا قوت إلى نبي ما ربي ساخر نخند آدا أمنتي ورفي قد إيفني أمنتي ورساني قد إيفني آدا حواسا قد إيفني خبجا قد إيفني خبجا سني وجه قدت علمنا ما يو قدت خبجان تسي وجه قدت أنغو يو أرغت دين كيسي وجه رغت أولفنا يو أرغت دين كيسي وجه رغت يو درومت دين كيسي وجه دروما يو قدت سي وجه قدت خنا دين جيشون توبا خبجاتو كلا فخاني قويا مركانا لفافولاني مي أبدا ركو في بلو خيتس دين سي وجه جرا توبا سني دين ربين كوا قبو دين ربين نتد آمس كانا توبا قويا في دان كاي أتشي خياني أغا دردروما في تان فولاني خايا چوكا قميست لا هنجرو منتنا كسيدو ابدا يرو ركتك خيسه يرو بالربات خفود ابدا يرو درجه رخيس لفخاتي غيا ددب دين ددباتي ميد هذا دبينا باباسو دين ركتاتي ميد خرقونا باباسو مالي دين ركتاتي ميد ابدا دين جارت دلچاتي ميد خدر غوغوتات نمو ويسا دبي كساري مالي اني نما دبو بيخ ويسي ايمان دو درغغيس ستي عملو طولا قبا ان ربين طولا قبا سبحانه وتعالى أكثر راديمين نبي موسى نبي تيدو ربي القرآن خيت نوهم يدو هو قاس دركانا وقدا وقباقي نبي ما خنف ربي كني سبحانه وتعالى
fakkeenya kana rabbi oggola funuu haawu fakkeenya dhiira fedhii fi injifatte dardarummaan isii odoo isiin oggolchiisin haalli badiin hawaasa isaa yeroo san keessa jiranii badiin hawaasa sanii haalli hawaasa sun naamusa dhabuunsaa adaba dhabuunsaa ka adabarraa isan baasin zulmiin hawaasni sun miidhaan hawaasa san keessa jirtu cubbuun sun ka isaan hin jirjiirin rakkoon nama jirjiirti bal'een isa nama jirjiirti beek rakkoo yogga nama buute yoo rabbi rahmata naa godhe namni jirjiiramatu rakkoo san baatuu dadhabee fashala bal'oon isa yogga nama buute baxraanee fashalaa beek lachuttu wabalownaahum bilhasanaati wasayyaati beek bal'oo fi rakkoo keessa fatanaa jira nuti rakkoo malee bal'oo keessa fatanaa jiraan beeyne beek guyyaa rabbiin hujii si godhe abbaa qabeenyaa si godhe abbaa hujii si godhe yaada masruufaa maaliin nyaadhaa maaliin dhugaa sirraa lafa kaa'e yeroo tana keetillee baxraana dhufaa beek nama rabbi rahmata godhe malee heddu gandi baxirat maciishata haaje gandi jiruu isaa keetti baxraanee ani dachirraa balleesse lakkoysan qabu jira rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala jiruu tana raahaa tana jiruu fedhii fi injifachuudha bu'aa yerootiin sobamuu dhabu diin ufii jirjiiruu dhabu bu'aa yeroo keessa guyyaa keessa arkataniif Abi Bakr Siddiq dur gaafa aango khaliifaa nabiin ta'in sallallahu alaihi wasallam ganda oollaa tokko rakkataa oollaa isaa jira ganda rakkataa saniif namoota tajaajilaan dandeenye re'ee isaanii dhaqee ilmaaf jaantuba biyya teenyatti beekee dhiirti re'een elmitu jaanii beeke akka zigaalatti ilaalama akka qaanyitti horillee hagas maraamitu horillee zamana kana namni eegale malee beerumaa itti cinqama miskiina wallahi nama rifachiisa duba re'ee faa dhiirti re'een elmitu jaantuba kana kanaame re'ee ilmaa ture nama rakkaa tokko oollaadhaaf kana nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam fuula rabbii yoggaa deeman Abi Bakri khaliifaa ta'etu jarri gandaa maal jaan jaan yaa wadur gaareetan Abi Bakri nu elma abbaan Bakri amma huno khaliifaa ta'e eenyuma ture tana elma wallahi la ahlibannaha wallahi re'esan elmuuf hin jiraadha je wannin guyyaa keeysaa argadhe nan jirjirtu jeetu maali wannin guyyaa keeysaa argadhe aangoonin guyyaa keeysaa arkadhe waan hin durgodhurraa waan nan jirjirtu jeetu wallahi la ahlibannaha elmuuf hin jaadha re'esan ar'allee jeetu amma sii gala wanni guyyaa keessa argate hin jirjiirin yoo jiruun xiqqoo masruun sirraa jirjiirame bobbaateetuma hojii harkachuu dandeessa hin jiru wanni birooti bar bobbaatee hojii harkachuu danda'uu qofaa bar waan nyaatu turkatuu qofaa bar duniyaan tanumaa bar duniyaa biroon barbaadin baabaahi tanumaa bar haalli kun immoo amnarra damatti sin irraanfachiisin duuba diin sin irraanfachiisin duuba badiin hawaasa dogoggorri hawaasatitti dhuftee badiin naamusni adamni dhabamuun adama sin dhoorkin duuba gaalli biyya oolee fakkaatan jiin hin jiru makmaa isa nama fashaleeti suni gaalli biyya oolee fakkaata jedhanii makmaa isa warra fashalee biyya ija takkaa yoo dhaqan ija takka qabatanii deeman jee Sheekh Hussein jee bar Sheekh Hussein ummaan du'e jecha kana jee sirrii jechuu kun Sheekh Hussein maaltu kana isa maal godhaa jecha kana jaa'ume biyya ija takkaa yoo dhaqan ija takka qabadhu deemiya maanaan kana na uummatira ite fakkaadhu jechuu hin jiru takkaa duniyaa gubbaa akkana hawaasa jira karabbittiin amaniin khawaan itti amane harka fiitiin tolfate waan ufii tolchetti amanu laali duniyaa sana guutuu siikii warra imaama maratu san garteemi imaama tokko ka matarra kaatu takkaa imaamaa sana isaa matarraa dhabu garte bakka fedhe mucaan hammaas imaamaa sana matumarraa hin qabu wani sun waan ufii isaan tolfatanii wani sun amantii rabbiin buusee miitu hoggaa inni san eegaa deemu naafi ati waan rabbiin sanirraa buuse amaanaa rabbiin nu kenne hogga sharafaa deemne maal jedhamnee hiikamna hiikkaa maaltu nutti hiikama maal jedhamnaawu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala fakkii jira haala fakaayee dubbiin deemtee nabii keenya Muhammad geesse alayhi salaatu wassalaam maasha Allah dargaggoota hundaaf fakkeenya ta'e nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam wama inni nabiyyummaa odoon dhufin osoo zamana nabiyyiin gayin amata 40 gayin jiruu nabi Muhammad dabarse sallallahu alayhi wasallam yoo laalle jiruu islaama amma jiruu wajji dachii fi samiidhatu bakka badiin dhaqu ture qumaaran taphatu hin dhugu zinaan godhu cubbuu takkan dalagu uumama isaa dhalate eega nabiyyoomee haala kana karra qabate dhalootumarraa haala kanan qabutu nama nagayaa ture nama amaanaa qabu ka hawaasni abdii hawaasaa ture hawaasni abdiirra kaayate nabi sallallahu alaihi wasallam isaa nabiyyiin ta'in amata 40 gad joollummarraa kaasee hawaasa kana wajji tureetu
ilma hawaasni abdiirra kaatu ture duba abdiirraa qaban rakkoo hawaasaa furu waan hawaasni dalagu wajji dalagu rakkoo hawaasaa furmaata godhu ka hawaasni abdiirra kaayate mucaan kun akka akaakoosaa Abdul Muxxalib warri isaanii warra aangoo qabu ture akka akaakoosaa faanuu ta'uun oolu jedhanii kajeelaa turan nabiyyi jalaa ta'e malee duba haala kanarratti eegaa guddise rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa carraaqataa guddate jiruu isaa tajaajilaa guddate re'ee warra makkaa eegee maallaqa fudhatu eegale sanbooda darajaa naggadatti oofsike sheer waan jedhan horii khadiijaa fuudhee tirfii adda qoodachaa sheer waan jedhan dalagaa ture nabi alayhi salaatu wasalaam zamana oduu nabiyyi hin ta'in dura ni beeyta akkas ta'e guyyuu dhagayaa oolte ni beeyta jiruu tana keessa rabbi isa guddise sansalata ajaa'ibaa kana oduma sheer ta'uu horii san tirfii adda qoodatan haadhuma horii saniitu fuudhe nabi sallallahu alayhi wasallam akkana jiruu kanaa keessa guddachaa dhufe re'eeti isaa ture naggada sike naggadaa ture isaa haala kana keessa ture nabiyyummaan itti dhufte amata 40 isaa ga'e zamanni inni dabresan takkaa waa warri makkaa dalagee hin beeku jedhan takkaa bakka badii argamee hin beeku jedhan guyyaa tokko saahiba isaa tokkoon re'ee tiisan naannawa makkaa mee re'ee tana naa eegi gandi kana dhiichisu jira aruuza wayii jira bakka gandi dhiichisanii dhaqee dhufaa jee ijoollee beek ijoollee bakka kiyyaa keetii kana ijoollee akka teetii sana hammata re'ee kana ta'e dhaqa jedhan nabiyyi mi ijoollee gandaa taree hogaa bakka jarri dhugee dhiichisu aruuza dhiichisu san dhaqe rabbiin hirriba takkaa duniyaa irratti dhagee irra darbe duuba hirriba kute aduu hoogituutu na kaase jee hirriba sanirraa duuba eega aduu guyyaa sanii bakka sanitti hin deebine jee duuba maal fedheef rabbi subhaanahu wa ta'aalaa waan booda nabi irratti himannaa ta'u atuu gaafa duraa akkanuma wajji godhaa turre arra guyyaa keessaa nu jalaa gara gallaan akkana haasoyta akkan jenne iyyaaloo jira iyyaal suuqi jira kawaala akka fuubee karaa booda nabiin itti komatamu tokkollee irraa eege rabbii odoo inni ergamin duuba tika kana keessa guddate خبجاتنا خيسا قدت حواسني مكة قابسا يا خمري قامان دقتدو ربا كينسر إلى رفيسا دو زنان يا سبحان الله واني أما دنيا التيم بدي خون هون دي مكة جرا قافنا بين هيرالتي قدت سندو تكا بكا هم تود أبتين بيكو نبي محمد أدو إرقى من درو صلى الله عليه وسلم نبي يسر ربي نبي يقول إساته الأمانون جي وفي رسول الله أسوة حسنة هدنا بريد النبي خيرا لدنا إسجل ديما وإنك لعلى خلق عظيم حال بريد رجل تجي رب سبحانه وتعالى فكين نقول جرو دنيا تناف نبي كان محمد عليه الصلاة والسلام أكا إساق أبنى ديمنو حال ستي فكانو وان إني إيسا كديفنو وان إني أمانانو كن أكا جبيسنو ربي ورئيساتي أمانو قد دين الفاتح أركا قمنا تربيك خبجاء أمانتي تنيا كوالا اللي هدراجو اللي تنيا دين وان توقع تنجر جيرمني سنتو أركا خي جيرا دوبا ننجر جيرا واني توقع سجر جيرون دن دين خوان تقتي شرفا من الناس حواسا مس خير أمة أنبيوتا ومخيسا حواسا نبي محمد يفكن ربي سبحانه وتعالى كنتم خير أمة جين الرجال نبي يرجع عليه الصلاة والسلام نبي كينيا الرجال نبيوتات قرآني الرجال كتاب ربي سمي بوسيد نبي محمد صلى الله عليه وسلم الرجال نما دكيتنا الرميلان ديميد إسلام مان الرجال ديني ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نمني الإسلام ما ألا وان برو برباد دين ربي نقبل جي سران قبل وجه ربي آخرة ورهون غير راتاجد نبي موسى ورق نبي عمر ورقات توراتك قبتين نبي براتاجد صلى الله عليه وسلم ما لي ونتن عمر جي ورقات توراتك يرجع ربي جي يا عمر سن أمل واسن الراديات توجيني بر أنا ربي سنتي إرجيجي نبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى وعيسى حيين وصار موسى في عيسى لبون جرات النبي يوني ربي سن ندو خادم ملي في الماس تكون كمان يبيخ جيتو نبي موسى الرأي لبون جرات عيسى يوجرات أنا دو خادم ملي في الماس برون كمان يبيخ جيت نما بيرو في الراديس يوججو فوالله ما يسمع بي يهودي ولا نصراني نمني يهودات هيز نصارات هيز خانا ارغميت اگي نتن امنين ابد جهنم سينو ملين تاني نبي كنيا عليه الصلاه والسلام انا خاتم الانبياء وانتم حظي من الناس اني قطسوا انبيوتات اسن امو وري اما دنيا باجر قودخي امه الراجي قود ربي نبي محمد قود جچو ابديده ابا قچيلتو علمو نما قچيلا في جلتانو من قبدو علمو ربان تو كوري اكن وكرابي قچيلا في جلتا قبد انتم حظي من الناس اسن قودخي امه الراجي أبدي أبا كتيل قود خوتي
وان الفاتا خنا اركا قبل جولتين جتي وان اركا قبل جتي ولالا ركزات يا بيك ولين ان قبد دي مخوني جتي سايو ولالت قدنا سايو ولال خسارات يا بيخا درف خسارة أزيد وتدرد أنا اللي نكاغر أبوان أمبات إيدي موان الفاتحة تو بيخو قبل أنا اللي هاقول أمبات ومالي ونين أمبات إيدي مون قول أمبات هذا أمتدو أنا اللي هاكاغر أبو ونين أندي من وانا كاغران كم نيمتدو أنا ما برا كاغر أبي مالي خانا واني بيخون في ألفنا دين كنا خبجاسا قدنا سا أمانا سا كرب سبحانه وتعالى نبرا قولي أمانا توني ألفاتو دا أنين بيخا وانا بس ندها سو nama tokko amriin irraa dhokattuudha yoo nama amma Afrikaa dhufe haala biyyaan beeyni akkuma afaan Afrikaa saniin haasa'uutti dogoggortee beek hedduu dogoggora deebiinsa hin qabne akkasiimi ka gaariitiin beek waan ati keessa jirtuun beek rakkoo harkaasii qabdu hin beek hundan hin beek laakiin rakkoon hin wal'aanan duuba waan asii galuu qabu duuba rakkate beelonni jedhanii foon dheedhii nyaatan jedhu mar'imaan dheedhii nyaatan jedhu beelonni jedhanii mar'imaan dheedhii nyaatanii jedhu rakkoo qabdaa rakkoon hin wal'aanan rakkoo khara nagayaatiin wal'aanan malee حالا ركسيس مدة ربي جلد ديس مالي ركوني ولا أنت دوبا حالا هما أتي مدة خنا ربي ديسو ولا أنت ففروا إلى الله مالي خيسبوا ولا أنت سنتو دوبا سارين جما داساكين جما شرادا سارين خرا شرادة امتجان دوب تقول أنت جي بودا دوفه سر جيني بار خرا أنجالا دون أريد كتير شرا خيسبوا تيجي تالتي دو خرما نفسون أريد أكسيمي دوبا سارين سنتو بار باجز سلا ولله قمت مال قولوا لن دياني خيسا سينا أبدا بدا الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أما انتنا رنا نافيسية تنجر جرم توبا باقية دوبا ربي أنا نافيسي أما انتنا رب ربنا هاقول دوبا نين ركت يوجد خسر ركتين دبر دوبا نين قبرومي يوجد خسر قبرومي دبر دنيا تلرى دوبا خيلمو جلك كلانسان أبلين نين مسكينو مي سبات خسر مسكينات دبر دوبا حواسقية حواس جلتها نمودة يوجد حواس سر جلتها مودة خكا يوسف ريبوتي موسى ريفو دوبا أما انتي جلما دي ممالي نما تقوي هنجر جيرامتو دو نافيسي كيس هنجر جيرامتو نوي خجالة دي مو قبوتو نوي خطتافي رقودو قبوتو ركو تين ديسان ركو gama rabbii dheeysan fafirruu ila Allah rabbiin gama kiyya dheeysaa jedhu gama rabbii dheeysuun rakkoo lubbuun wal'aanna malee rakkoo san dalaguudhaan rakkoo wal'aanuu hin taatu du hoggaa gabrichi gama rabbii isaa deebi waan silaa lubbuun isaa fayyisu san rabbii jecha dhiise rabbiin imaana bakka san isaa bu'u qalbii isaa keessa kaayaa jee nabiin keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan obboleeyya islaamaa dhaamsi jabaan أمانة هركا قمنا أمانة نكنمي ديني هركا خيني جرا دين هلكا نيقويا خيتي دلقو قمنو نكنمي صلاة شنان هلكا نيقويا صلاة نرى خافني أمانة نكنم تجرا أمانة تنرتي إيقا برباكي دوبا تركا قولي خيني قال أموني مرتيسان دو حمد أندام صلاة خيني شنان رتي إيقا نفيسا دوبا صلاة ني أتبع منتي إسلاماتي جان يرو أسلين غينا يروم بيخواني shani shantaatu kutte wani shani gale waan dhume yoo mirqaana qabaatan itti deebi'eetiin xumura yoon kaan ammoo dubbiin guddattee boolon guutu jedhanii hanguma kana keessa rabbi barakaa nuu godhuu kajeella maraataa sheeka qaraasisu dhufe darasaan akka sheeka karaakartuuni beeytaami kaloqqub tokko dhaaban dhufee bira taa'ee laalee sheeka yaa sheeka maaliif kana uf cinkite ummata kana wahuma lama itti himi haa dagalanii jeejeedu maalin itti hima baabaa kee jennaan aboo yoo qaceeltan jannata yoo jallattan azaaba jiituma jara addagalchi sheeka jee dubbiin hamma numaa jee yoo haalli jiraate akkasii yoon kaan yoo qaceeltan jannata yoo jallattan azaaba assalaamu alaikum